Harka fuudhaa shamaa akkam jirtu daawwattoota AMN Plus kun qophii keenya qophii daandii jireenyaati. Qophii daandii jireenya keenyaatiin egaa namoonni jireenya isaanii keessatti maal keessa darbanii bu'aa bahii jireenyaa, milkaa'ina, gadda gammachuu wantoota isaan keessa darbanii qophii itti qoqqorachaa buhaaraa bashannanaa egaa mudannoo fi muuxannoo isaaniirraa immoo sagantaa irraa barannu qophii daandii jireenyaa keenya bifa kanaan saaqnetti kan jiru. Keessummaan keenya guyyaa har'aa eenyudha? Maal keessa darbee namootaaf maal barsiisaa kan jedhu isin AMN Plus filannoo keessan taasistanii hanga xumuraatti yoo nu faana turtanii waa hedduu akkasiin irraa baratan abdii guddaan qaba. Qopheessituun qophichaa Firaansi Girmaati. Qophiin immoo qophii daandii jireenyaati. Kan daawwattan AMN Plus nuti mala keenya gara keessaatti ni taasisanna. Irra deebiin turti keessan nu faana taasifadha. Ashama baganagaan dhuftan akkam Fayyaadha. Jirta? Eessa baatan immoo warra Finfinnee itti sirbitee miira. jaarsa qotee bulaa kana laalleettanii dhuftanii Finfinnee sirraa fagaachuun dhuman taane Finfinnee mata burqaan cinnee kan waaqni nuu kenne an sirraa fagaachuun dhuman taane Finfinnee. Nuti Finfinnee marraa AMN Plus irraa dhufne qeen keemmoo baay'ee bareeda. Dhugaa rabbi jaallate qeen qotee bulaa akkanuma gaa. Qeen qotee bulaa qotee buluu fakkaata. Mitiire hedduu bareeda magariisa waan bibishaate iyyuu argaan jira yoo jiraate fudhadheetiin deema. Fudhatu waan baay'ee jira. Waan baay'ee asitti hojjechaa jirra. Eksperimentii kan hojjechaa jirru caalma yaani. Bunni kunis yoo akkam ta'e akkamitti dhala jechuun kan kaanitti maxxansineeti firii biraa keessa barbaaduuf waan warri US godhu hunda godhaatuma jirra. Kunillee maangoo avokaadollee ilaalaa jirra. So ani dura biyya faranjii irraa hin fida keessa gabbuun nuti. Eeyyee. Akkam godheen sirraa tura. Ifaalee kan amma soolaaraan hojjetu miti. Bineensi halkan akka keessan dhufne godha. Ibsaa kanaan. Halkan hunda ni ifaa'ee kun. Qaariyaan kun biyya keenya kana keessa hin jiru. Guddina isaa ilaala. Maalinni vaayitaamin E baay'isee qaba garuu sin gubu waan guban hin qabu. Muuzni kuni firii 300 fi 400tti expect goona amma kun hundi firiitti jijjiirama achirraa ka'ee amma asitti firiitti jijjiiramami dura asitti ilaalleeti booda qonna geessinee sadarkaa bal'aatti itti tarreeffna jennee. Asirratti muraasa gosoota biqilaa adda addaa irraa fiddee asitti yaalii taasistee naannoo kanatti biqiluu danda'amoo fudhachuu dhiisuu danda'amoo kan jedhu. Laftiin fudhattimoo madaabariyaa akkamitti kennina xaa'oo akkamitti kennina kan jedhu shankoorri kunillee shankoora biyya keenya kanaatiin adda. Furdaa irra bishaan qabaa laafatti wanti godhama. Kunis lafa inni irratti ta'u laaluu fi kan kana goone kanuma kanatti jirra. Anganama gabbayee oggoon kana arguun an gammada. Gaafuma jalqaba irra baagaatee. Hirriibaa ka'ee oggoon daawwadhu galgala keessa akka isaan naan haasa'anii natti fakkaata ifaan keessa jira gadbayeen gitaara kiyya qabadhee achi taa'ee sirbaaf. Biqiloonnis sagaleen barbaadu. Jaallatu akka malee. Hiriyaa taatan jechaadha. Hiriyaa taane. Kun imma diraayiidha. Diraayii sanyiidha amma waan akka garbuu waan akka boqqolloo illee boqqolloo gaafa ani dur ijoollee warri keenya almost ji'a 7 fa'aa eeggatan. Ji'a 6 fa'aa eeggatan dhufuudhaaf. Inni immoo kasaaraa guddaa qaba. Humna guddoo kennitee waa xiqqoo irraa harkatta jechuudha. Kan ammaan tana nuti research godhaa jirru kuni yoo danda'ame ji'a 3 ji'a 2tti kan ji'a 2 akkasin laaltu. Boqqolloo dafnee nuti isheetu waggaatti al takka. Namni amatatti kunis sirbuma keenya keessa jira akkam jiru keessa harka fuunee kaashama biyya abbaa gadaa hundee walqixxummaa biyya gannaa bonaas nyaattu ashiituma ayyoo oromiyaa abdiin keenya sumaa. Qonna kana akka hiree ta'ee Afrikaa keessatti akka waan gaxaantummaatti ilaalama. Bakki wanni guddaan cimaan ulfinni kabajaan jiru qonna bira. Kanuma si hubachiisu. Kanaafiyyuu ni deemnaa jechaadha.
warri keenya maal naan jaan seete beektaa hin deemne biyya alaa deemtee barattee feemasiis taatee lafuma abbaa keenyaa qonnatti gad deebite. Abbaan kos dur qotaa ture as dhuftee qotaa. Waan jijjiirraa. Waan keessa jirtu hin barreetin. Amma ani deebisaa hin dhiise hin deebifne. Hojiin hin garsiisa jeete. Qonni abbaan keenya qotu kana fakkaata. Kan nuti amma qonnu kana. Irraayis bareeddee jiraattee tottoltee uffata bareedaas uffattee ilmaan barsiifattee jiraachuu hin dandeessaa kan jedhu kana yaada. Anaan kan kee tokkichi kee dhufaan jira ammasitu salaamata. Dargaggoon kee nama galanii dhedheeroo afroo Wayye salaamne allen abbate allen. Qamar jaalalli namaa kuni Adaamaa keessatti bifa kana. Biyyoyyuma yoo deemne Jibuutii keessallee akkanu Keeniyaa keessallee akkanu waan deemnu bakka abuu aadaa Oromoo kana biyyi ni jaallatti Soomaaleen akkatti jaallatti sun argite. Egaa namni waan hojjetee uummata biratti jaallatamummaa argate bifa kanaan immoo kabajni hawaasa irraa gaafa dhufu. Akkas ilaala. Amma qabxii bareedduu jettee ilaala. Isnoota wanni qabeenyaa miti. Waan tokko hojjettee uummanni keessi dhagee rispeektii sana dhugaa deebisu moo kabajaa sana dhugaa sii deebisu baay'ee bakka ani hin dabalu waan hin dhumne. Fooqiin jaartaa dhugaatu duute ijoollee kee gurgurata ta'aa hin deemu. Kun immoo isa legacy. Legasiin kun gaariidha. Hojii hedduudha. Qamar hojii muuziqaa kanatti erga galte amma waggaa meeqa ta'eera jechaadha? Umrii kee dabil waggaa 48 fa'a muuziqaarra jechuudha. Waggaa 48. Akka xiqqaatee akkas jee yaada. Egaa imalarra jirraa? Ani jireenya kiyya xiqqeenyumarraa qabsoomatti seennee warri keenya qabsaa'aadha. Isaanuma jala guddannee sirba immoo nuti sirbaaf itti seenne xiiqiif itti seenne. Nama jala akkamitti taanaa amaan keenyas namaa gadimaa ta'a. Nuyi eenyu kana nu barsiise warri keenya baay'inaan mishinarootaa barsiisee uummata barate haga tokko. So namni baratee gabrummaan fudhatu. Sirba yeroo jalqabaa abbaa sirba maaliiti? Baadhanaan bororoo isa ijoollee warra waan qabne warra waaqa buyyaati kakabus namaan laatu kan qabne ni daatu cunqursaasaa duubarte akka taatu hiyyee dhaamsa Oromoo dhaamnu gaafas nama waggaa 14 faan ta'a. Rooba keessa ganamte ooyiruu ormaa haramte tabaroonte garayyuttu bakkayyuttu qaqqabamte ganamaa fi galgalaas osoon teenye ergamte arrammoo waaqa hamdi dhaqqabamte arrammoo waaqa hamdi dhaqqabamte hiyyee akkas jedha. Kanaafiyyuu yeroo sana keessatti garbummaaf maaf bitamnaa biyya keenya keessatti ooyiruu namaa irratti maaf haramnaadha miti? Ooyiruu namaas haramtee galgalaa ganamaas hojjettee osoon teenye ergamtee waaqayyoon si dhaqqabee kaatee wanni ati fi hojjettu duratti hojjetanii namaa galchan bari fi galchuun hin jiru sisoo jechuun akkasi. Yakubsiftu alagaafira hundee kushate kan noobiyaana. Dibaabeellee qabannee dhufne? Gartaa waan kanamma dripping waan galchuu deemnuu fi drippingii maal akka ta'e barsiisaa jirra. Kuni maali? Bishaan as jala naqxeeti gudduu urtee wanna xabbitaan fudhata hoggaa barbaade qofa. Bishaanicha achuma keessa taa'aaf? Haga barbaade hogguma inni dhumu bishaanitti guutta. Si galee amma xabbitaan fudhata. Kana maaliif kana goone dripping fidnaami booda. Dripping kana akka baraniif. Harkisuu bishaan bifa ammayyaawaa ta'een akkasitti bakka salphaadhas. Hagasumarraa fudhata kanuma guuttee fi deemta bakka takkatti bishaanis hin balleessitu yookiin bishaan immoo evaporate godhaami. Kun immoo hagumatti haajame akkuma nyaata keenya. Akkuma yeroo barbaanne fudhannu. Akka qursii akka misaatti akkas fudhata. Reefu warri.
Qilleensi natti. Qilleensi ni jirti. Qamar kana otoo walaloodhaan naaf ibsi jedheeni qilleensa naannoo kana haala jiruuf jireenyaa teessuma lafaa kan maal jettee naaf ibsita? Reefu kanneen sitti himu jannatarra waan qaalii jira. Jannata jechuun bar lafa waan barbaaddu hunda akka lubbuu keetitti argattu jechuudha. Oguma jettuu fakkii jannataa jennee miti. Oromiyaan fakkii jannataa jennee miti. Akkasii kana findhee bar kan biraa immoo sirbii qotee bulaa as ba'u jira inni dhageessan yeroo gabaabdutti viidiyoo isaatiif isa isaa bakka silaa qotee bulaan qabu hanga danda'utti yaalaan jira ibsuuf uummatatti. Maal jedhamee xiqqoo naa jettaa? Namni qabu karaan taliilaa hizban beeku dubbii kulaalaa sukanne qaba namaaf tola shira hiyyaatu qabu bololaa waree wal ga'ee gama galgala horuu baasawaa saayisa oola jireenya keenya yaa qotee bulaa yaa qotee bulaa yaa qotee bulaa. Shagoyyeen gashitu. Imala waggaa dheeraa keessaayyuu biyyoota adda addaatti imalaa turte achitti dhattee waan argite bifa kanaan qonna irratti hojjechuudhaaf wantoonni jiran haal duree jalqaba gaafa jalqabduuf amma jiru maal fakkaata? Inni danda'ama jeetiin dhufee eega warri keenyaa qotiyyoo qabatanii waan danda'amu hunda osoo hin qabaatin kanumarraa nu jiraachisan. Nuti eega yaada hedduu qabnu maashina fidachuu dandeenye waan hedduutti gaama jijjiirame hedduu jira kana hunda irrigeeshina jallisii tanaan dhimma bahuu dandeenye kana caalaa godhuu hin danda'amaa ni dandeenyaa jeetuma itti seene garuu kun hojiin isa agarsiisaa jirra. Waggaa dhufu irrigeeshina bira dabarree gara trippingitti jechuudha xabbitaadhaan kompiitaraatu obaasa waggaas firii tokko tokkotti kompiitarri waggaa dheebodhe jeen xabbi jala godha. Akkuma warra jara warra Hoolaandii, Beeljiim, Izraa'el, ispeeshaalii warri Izraa'el akka godhan kana yaadni keenya sani. Nu immoo hireen nuti qabnu biyyoota nama si hime kana hundarra nutu ayyaana qaba. Ayyaana Waaqayyoon nu kenne qabna. Biyya kanatti ji'a 13 oomishuu dandeessa. Biyya Awurooppaa ji'a 2 ji'a 3 yoo akkam guddate iddoo tokko tokko ji'a 4 malee biyyi akka lafti kanaan jirtu kan hogguu fetetti oomishuu dandeessu waa qusachuu baruu akkaataatti hojjetan baruu akkaataatti oomishallee galfatanii qusatanii yeroo isaa eegsisanii magaalaarra oolfatanii karaa caalaatti tarkaanfachuu humna namaa kana humna maashinaatti jijjiiruu amma maashina hedduu jira miti humna maashinaa kan duraan ammas gaazii fi diizeela turte kanallee humna aduutti jijjiiruu san hunda yaadu jira. Amma wanni galchaa jira solar generator. Solar generatoriin galchaa jira. Solar generatoriin kun immoo kan xiqqaa tokko laallee sanirra laalleeti guddaa galchina jechuudha. Guddaa galchina immoo baasiin nuti dur gaazaa baafnu san hin dhaabbata. Ammas aarri bahee biyya silaa balleessus hin dhaabbata. Ifa aduu kanarraa fuunaa miree so akkasitti ilmi namaa akkasuma guyyaa guyyaan guddachaa deema. Waggaa dhufuu Rabbi jee Waaqayyoon achiin nu geenya waan kanarra bareedaa argitan jee yaadu. Egaa biyyoota ati addunyaa keessatti itti deemtee keessaa muuxannoo gaarii qonna kanaan wal qabatee irraa fudhattee otoo immoo akkuma hojjechaa jirtu kana qonnaan bulaan illee waan hojjettu irraa otoo kana barate faa kan jettu maaltu jira? Qonnaan bulaa uummanummaan Itoophiyaatu nyaataa akkatti nyaatan kana silaa baratanidha. Biyya biraa baalli tokkollee lafa hin bu'u. Biyya keenya kanatti immoo sanyii kanaa cabsaniiti ka keessaa nyaatan. Ka keessaa nyaachuun san dhukkuba. In xiqqeessaa sammaa wanti kanaas. Biyya biraa baala hunda oomishanii miti. Baalli kun hundi irra guddaan baalli bu'aa ilma namaatiif qaba. Fruit and vegetable. Warra kuduraa fi muduraan kun gaa. Kuduraa kana fa'aa muduraa kana fa'aa dhaabuu baruu kuduraa kana fa'aa baruu dhaabuus oomishuus gurgurachuus nyaachuus baruu qaba. Qamar ijoollummaa isaatti qonnaan bulaa hojii qonnaa keessa deebi'ee niin seena yaadee beekaa? Takkaa qonna irraan fedheen beekuun
yoon qonna irraanfadhe warra keenya akaakoo kiyya kana hunda irraanfadhe jechuudha. Namni akkatti guddateen irraanfatu inumaatu biyya faranjii keessa waan deemu way nani naafaan ture. Qotee bulaan tokko waan namni magaalaa jiru qabu hunda qaba. Manni isaa bakka mana fincaanii qaba, makiinaa qabanii, ifaa qabanii, akkasuma walitti galanii nyaata isaanii akkasuma kurfeeffatanii nyaatanii. Qotee bulaan keenya akkasiimi lafa ciisaa, kal'oorra ciisaa, bakkumatti silaa jiraatu kanallee qulleeffachuu hin danda'u. Maaliif dadhabbiinsa isaanii irraa osoo hin ta'in hubannoon nuti qabnu qotee bulaa nyaata bira darbee waan biraan godhuuf. Amma sanifaa kan gara naammeessaa ture sanfaa agarsiisu. Amma qonnaan bulaan akkuma beektu utubaa yookiin lafee dugdaa kan biyya kanaati. Yoo jenne hin dogoggorre. Kanarratti walii gallee miti. Walii galle. So egaa kana ta'ee immoo jireenyi isaatis akkuma warra magaalaatti fooyya'uu qaba. Amma warri magaalaalleen kun biyyuma kanatti warri magaalaalleen ammoo fooyya'aa dhufe malee kan irra guddaan jireenya baadiyyaa jiraachaa ture. So amma fooyya'aa ture. Namni walumarraa waa barata. Ammayyaa'u jechuun kun salixaaneen tuni bare civilizationiin kun kaanumarraa kaanitti darba. Al tokko tokko kan si booda barateetu si caalaafaa deema. Amma fakkeenyaaf civilizationa kan eegalte Afrikaadha. Arra kan duubatti hafte immoo Afrikaadha. Waa'ee waan rafneefi. Humaa kun excuse biraan barbaachisu yoo jedhu mootummaan nama sooromsu. Addunyuma irratti mootummaan nama sooromsee hin beeku. Mootummaan nagaya kee eega. Supply si godha waan barbaadu. Karaa sii qaceelcha. Hiyyeessa akka abbaan irreetti roorrifne godha. Baalaansiin inni taphatu kana. Heeraa fi seera biyyattii kabachiisa. Mootummaan ifiifuu sirraa barbaada malee mootummaan sin sooromsu. Biyyummaan mootummaan sooromsi hin jirtu. Akka qamaritti namni tokko homaan jijjiiru. Namni tokko yaada waa jijjiiru ni fidammoo. Waan qote anaasumaan qotaan. Tokko jedhanii lama jedhu waan ta'eef walumaani yaada sanarraa dhufa. Sirri sirri. Qilleensa bareedaadha. Qamar garuu maaliin yaadadhe beektaa? Asiin fakkaatu. Asuma fakkaata biyya faranjiitti hojjedhe. Anaa dardaraan hojjedhe. Ammallee akkasumaan jirta. Mee garaagarummaan kanaaf gidduu maal? Kanaatu irrate malee intalti tunis na cinaan jirtu haayimuusaa irra sii jira. Kanaaf fakkaatu haadha mana kootii kan durii haadha mucaa kootii mucaa rakkaan jaba jaalladhu naabeek bareedduu namaati. Kanarratti gaafa sun lolchuu warra akkana godhatu. Egaa dubbii fiddii qamar. Egaa qamari umurii dargaggummaa kanatti erga waa'ee seenaa maatii ka'uun oolle yeroo jaalalaa keetii xiqqoo yaadannu kamitti ramadu? Akka ammaatti jaalalli gaa amma yeroon ammaatiif kun xiqqoo wal dhabaa akkamii wal dhabaa yeroon ammaa dubartiinis hin sodaattu dhiirris hin sodaattu yeroo keenya immoo waluma cinaa deddeemta gaarreeffachuu ni beekta waliin gaarreeffattee ta'u akkana na jaallatti moo nan jaallatti moo kanaan jaamu kanaan dhiisamu dura gaafuma iskoolumarraa gaa elementarii irraa ol baate ijoollummaatti wanni kanaa si eegaltiimi numa lallaaltaa namuu nama isaa ta'u jiraami rejecti na gooti moo na fudhatti moo kun jechuun ni jira. Akka ammaa kanatti immoo dhalaan akka ammaa kanaa miti. Very secretive. Ooma si jaallatanillee deema achinurraa sin jaanitti. Qolatti dursite. Akkas jaani. Osuma jaanitti gaa bakka fedhiin karaa lameen numa jiraami. Yeroon keenya san akkas yeroo keenya san shaggooyyee fi taphaa fi heellee fi ragadaa fi kana kanatti waggaa dabarsitu achirratti wal qaadimta. Wallaallatta ta'e hedduu walitti taphachuu beektuun walitti dhiyaattee. Sirriitti ragaruu dandeessi. Akkasitti. Akkamitti jaallattee garuu qamaraatti? Namni ijoollummaan jaalladhee ni jirti. Hindii fiilmii kana laalleetuma boonya teenyee. Waan saniif boonyaa akka ammaa kana wanni hin jiru bara. Walis hin tuyxu dur akka ammaa kana wal deemanii hojii rafu mana hojii hammatanii hin jiru. Akkanuma wal jaalatta bakka. Haalli jiru mana jijjiira. Gaafa
hiree argannee dire dhawaa waggaa dhufnee sinimaan perjanii jira in laalta. Dhugaan fakkaachaa ture iddoo jarri aktiifi akkasi booya achumaa boonya nutis ammas aadaa teenyatti amma yeroo sanitti warra ergatanii manguddoo waggaa ergatu. Intala waggaa gaafatan callifnaan beekan warri jettee waggaa calliftu. Keessa waa jirti. Amaluuf si kadhidha jedhani yookaan loltee uu jetteemi yookaan maalittiin beeka jennaan warri ni kan nadafe. Fedhii qabdee jira. Qamar hariiroo jaalalaa gaa'ilaa erga baargama baatee galtee jechaadha sirriitti. Umriinis deemtemi? Lakki dardara ammallee umriin kana. Qotee bulaa irra deebineeti karaa kanaanis mee waachi dhiiba. Sirbeetiin faranjiillee sirbisiifnee aadaa keenya kaas keessatti tuffanne kana tuffatame san baasifnee isaan sirbisiifnee yuunivarsiitii keessa galchinee achiivmanti jeetiin laala ani fi kiyyaa namni naan laalin achiivmanti waan tokko godhee hin ja'a ifiin. Sadarkaa san finnee kanaas sadarkaa biraa fiduudha. Qonnaan immoo? Amma rakkoon biyya teenya keessa jiru guddoon maal seete? Waanumaan reefsu hin juusan. Waa hunda godhuu fedhanii waa hunda beekuu fedhan. Hin jiru wanni akkasii. Siyaasaa warra siyaasaatii dhiisi. Qotee bulaa dhiisi. Barnoota warra barsiisaatiif dhiisi. Nagada warra nagaduuf dhiisi. Waanuma keessan atis jabeessinaan waggaa uudarratti walitti dhuftan biyya takka cimtuu jaartan. Kanaafuu akkasitti cimfachaa deemnu jetta. Akkasiin jaa'ee. Maasis dhannee ilaallee gara manaas immoo deemna mitiire? Deemna. Suuraa immoo yaadannoo bara tokko booda immoo dhufnee gaafa iddoo kana ilaallu suuraa asitti kaanee inniitti ilaalla. Hubaa jire suuraa kaanu. Teessoon akka Fernanjeen Oromiyaa dhiiga lafeetiyaa biyya baakiyyaa. Teessoon akka Fernanjeen Oromiyaa dhiiga lafeetiyaa biyya baakiyyaa ilmi abbaa malee hin dhalatu. Yankaba kana bonseeftu onneetiyaa tiruutiyaa anaafis awaashiyaa anaafis oromiyaa aadaa hayyuu ogeessa marra yaa jaalatamtu biyya gootot eebbifamtu biyyarra yaa oromiyaa fakkii jannataa aanaan kan kee anqamar keessiin jira. Aanaan tante Faransis kan keessiin jira harka fuunee salaamataa. Anaafis Oromiyaa. Maasii asii bakka argamaa jiru. Laali qonnimmaan tan argitan jirtan naannoo kana naannawa timaatimii kan argaa jirtan kuni guyyatti bakka kana nama 200 olfaatu oola. Al tokko sanii olii al tokko sanii gadi hojjetaan keenyas ciccimoodha akkuma isin gartan kanatti hojjechaa jiranii lafti tun gaa ijjiin fullaatu laal naannoo gamaa saniis hojjechaatuma jiranii shunkurtii irratti hojjetan goomana irratti hojjetan waan adda addaa irratti hojjetanii kana wanni goonuuf tokko duraan dursee namni naannoo kanaa hojii argachuudha. Kan lammataa magaalaa tasgabbeessuudha. Naggaadeen waan feetetti uummatatti geessitee gukudha wali gurguranii qaaleessaniti tirfii daddaffii argachuudhaan gatiin keenyas gadi bu'atti bakka achiinuu kan namte san geessinee Hayilee Gaarmentis haa ta'u lammii kuraas jechuudha. Uummata keenya kan magaalaa san jiru magaalaa tasgabbeessinee akkasitti gurguraa. So nama hedduutu faayidaa keessaa qaba asitti. Kana jecha ammaan tana waaniin duraan joollummaatti abjaadhaa ture sani godhee uummata kiyya hedduu seenee isaan fakkaadhee barnootaan biyya alaa baradhee fi muuxannoon qabu dandeettii kiyyaas as fidee doolaara kiyyaas as fidee asirra dhangalaasee namoonni hedduu waan kanatti amanne turanii ani immoo waaniin itti amanee fi mo'achaan jira saksiid jechuudha. Fuula durallee kan mo'adhu immoo abdiin qaba. Dhaloonni na boodaan dhufee narra baratu immoo annarra cimaa akka taanis abdiin qaba. Egaa namoota 200 oliif carraa hojii uumtee abdii ijoollummaa kana milkeessuudhaaf hojii hojjechaa jirtu dhuguma jajjabeeffamus kan qabudha.
haadha hayyuu ogeessa mara yaa jaalatamtu biyya gootota eebbifamtu biyyarra yaa Oromiyaa fakkii jannata aanaan kan kee aan ilmi kee dhufaan jira ammasittu salaamata aanaan kan kee tokkichi kee dhufaan jira ammasittu salaamata. Egaa qamar qonnarraa dhufnee maasiin maal fakkaata kan jedhu laallee asii nyaata sooranni bu'aawwan qonnaa kan ta'an kan dhamanni hunduma isaayyuu hammatee meegaa erga taa'uun keenya nafnee bunnis nu danfaara numa taphannaa inni buna bira taa'anii taphatu miire. Egaa Kaanaadaatti yeroo Torontoo turtan sana keessatti barnoota adda addaa akkati baratti quban qaba. Mee qamar gosa barnootaa maaliin eebbifamee ture? Elektirooniksii nan baradhee elektirooniksii illee osoo hin fixin sinsinniin qaba. Waan tokko irraa takkatti hin dabra. Paralii gaalloo keessaan seenee achis dhumarratti waan sirbaa kanatti hin seenee waanuma kana gaa waan jireenyi nu barsiisee fi kana malee wanta karran turu nan sinsinnaawa. Dafeetiin tuffadha ammaas. Namuma na barsiisu kana fa'aa waan tuffadha ogguu tokko takka. Hagam takka na caala mataan isaanii faajii gaafa dirdirummaa san waan hunda kana jettaa mire akkas gaa haga daddeenyu hobxummaa wajjiin warri nu barsiisus hin jiru hojjechaa if barsiisaatuma hagacha dhiibnus achi dhiibnee booda sirba kunnee kana idduttis gaafa tokkollee qabsoo uummata Oromoo kan hin dhaabne waan biyya keessa deemaa jirus quba qabnaa biyya wajji wal quba qabnaa adda bilisummaa Oromoo wajji taanee hojjannaa isaan majala guddannee si ogguma asii baanuu jechuudha. So akkas turree akkas gaa guddina keessa eega dulloomne biyya deebine. Egaa bultii achitti ijaarratte? Qamari intala bareedduu akka qabdus hin beeka. Mee seenaa waa'ee maatii qamar achitti jiruuf jireenyi isaa maal fakkaata ture? Wal akkuma nama biraa gaa jiraachaa turree fuudheellee ilmaanillee horee immoo intalan arganne intala asumatti hin argadhe deebi'ee. Eegaan biyya deebi'een harkadhee mucayyoo dubaraa malee dhiira afurii fi mucayyoo dubaraa takkaan qaba. Abbaa ijoollee shanii. Abbaa eenyu jennee si waamna rek qamariin kanaaf. Abbaa Sooliyaanaa. Abbaa Siwaliyyaanaa. Abbaa Siwaliyyaanaa. Hangafaa waamama miti ree? Ani immoo isiin akka waamamu fedha. Dhiira dardara baay'een qaba. Isiin akka waamamu fedha. Yoo akka seeraatti ta'e abbaa firoomsaati. Firoomsaa maaliif jetteen mee abbaan gaafa maqaa baasu sababa malee hin baasu miti ree? Gaafa teeroos firoomsaa gaafa jettu maal yaaddeeti? Yeroo san keessatti yeroo inni dhalatu Oromoon siyaasaadhaan maareen gandaan Torontoo tanatti babbahanii jiran. Ka walitti firoomsu nu haa ta'u jenneetu. Firoomsaan walitti nu haa firoomsu tokko nu haa godhu. Kattee aanus roobsanii bilisoomnee biyya gallee wanni hundi nu haa roobdu jenneeti isaas roobsan baase. Kattee aanus Naabeek. Naabeek sadaffaadha. Naabeekis Jarmanitti dhalate. Jarmanitti dhalateetiif Jarmani irraa Kanaadaa geessee amma Hardiyee Yuunivarsiitii jira. Achitti barata? Haanis Forziyer Yuunivarsiitii jira. Achitti baratu? Achuma baratu Kanaadaa. Lamumaas jira. Lamaas jira. Lamaan dhiira xiqqaa tokkoo fi mucayyoon Siwaliyyaanaatti iyyatan. Ijoollummaa isaarraa kaasee maal ta'uu fedha? Jireenya isaa keessatti hawwiiwwan gurguddaa namoonni milkeessuudhaaf fedhanii otoon gaafa guddadhu kana milkeessuun barbaada kan jechaa turte maal qabda turte? Akkumaan amma ta'e kanaan hawwaa ture. Ani hawwiin koo akkuman siin jee aartii wannan jaaladhuu fi uumamaanis nin jaaladha keessa immoo roorroodha himanna. Waan dur humnaan himachuu dadhabneen kana keessa himadhe. Sanis rabbi birattis nama birattis dhageettii nu harkate. Amma at least akka namaatti biitti tun Itoophiyaa karaa duraatiif ilmi namaa akka sabaatti akka amantiitti wal qixxaate. Rakkoon hin jirtu jechuu kiyyaa miti. Kuni amma waan kaaduu dandeenyu ani Oromoo haa ta'u ani Konsoo haa ta'u ani sada amma
akka sabaatti namni cunqurfamaa jiru hin jiru. Waan guutuu tokko maal kaasan gaa waanuma diinagdee kana kareeffu jennu kana. Diinagdeen tuni maaltu irshaa kana nageesse. Kanaa wajji waan walitti hidhaatii fi namni keenya taa'eetuma jireenyi qaala'ee jira. Jireenyi kun yoo hojjetan malee yoomiyyuu jannata keessattuu qaali jireenyi hin beeku dhaqeeti yoo hojjechuu baate. Sila konkolaataa keessatti qamar qalamaa fi dabtara akkasii walitti hidhamte argeeni tarii dabtarri kun seenaa wayinii qabaattee dheetiin fudhadhee buyaan. Dabtarri kun hunda jala dhume burraa'ee anuma hojii gabaree kunis qotee bulaadha. Qonnas ni deema. Aartii kanas irratti katabama. Sirboota hedduu argaan jira. Oromoon duruu faayaan babbareedanii. Leen abbaa keessa wal keessaa reetan guyyaa dardaraa ture walii sirbu guyyaa garaa namaatti wal biraa sokkuu jibbuu irreechi irree keenya waaqa galatoonfan handhuura abbaa kiyya qomoon koluboo kiyya arrallee na boojii sirra dhalachuun kiyya arrallee na boojii sirra dhalachuun kiyya. Gaafni if jibbinees turre amma immoo if jaalannee jechuudha gara biraatiin. Simply. Qamar konkolaataa keessatti otoo imaltu barreessita moo sirboota hedduudha asirratti kan jirani? Oggaa yaadni naa dhufe oguu takka dhaabeetiin wanni ja'a barreessaatu deema dhugaadha. Gidduutti ittiin barreessitaa jechaadha. Mee sirboota ati sirbite keessaa sirba ati hedduu jaallattu? Sirba baay'eedha. Qamarii fi sirbi hiikaa guddaa qabdu sirba kam? Sirba jechuun abbaa barreessee fi abbaa katabeef abbaa sirbeef akka ilmaaniiti. Ilmaan kee keessaa kam jaallatta kam ifta yoo jaanii garaagarummaan qabu. Garuu immoo sirboonni tokko tokko sirbaa oli. Amma fakkeenyaaf anaaf sirbii Oromiyaadhaa sirbaa oli. Oromiyaa tanarratti waa hedduu ta'e. Nama hedduu lubbuutti dhabe, nama hedduu itti cafaqame, nama hedduu addunyaa tanarraatti gale. Warra na duraa dhiisii warrumaan anuu beeku jechuudha. Kana egaa yaadannoo sanii wajji walitti hidhaan. Wanna Oromiyaa tun dubbiin sichi jabduudha. Maybe isaan irraa hundarra. Sirba Oromiyaa hedduu jaallatta jecha. Mee amma immoo keessaayyuu qamarii hojii misoomaa kanaanis wal qabatee hojii aartii kanas waluma qixa adeemsisaatii kanatti jirtu dargaggoonni yeroo ammaa artistoonni gama lamaanuutuun cimanii akka deemaniif qamar maaltu dargaggoota kanarraa eegama itti yaadda? Yeroo qusataniituma waan adda addaa godhanii guyyaan irraa kun arrumaa beekanii guyyaan irraa boruun ta'uu yeroo isaanii waan babbareedaa irratti akka dabarsan gorsa kiyya gaman maaniin dabarsaa garuu hogguu takka hogguu dargaggummaa kana akka maanii afaaniin jiru kanaami tarii anis gaafaan dargaggummaa akkaan amma yaadu kanatti yaadu namni bilchaataa ta'uu dhufaami. So ammoo isaan yoo ammarraa eegalanii hiree nu caalaa qaban maaliifi nuti gaafas nama irraa dhageenyu hin qabnu. Irra guddaan keenya faffacaanee arra hiree gaarii jira. Aadaan tunilleen abbaa harkattee, biitti tunilleen abbaa harkattee, aadaan tunilleen kabajamte. So waa hedduu yeroo itti godhuu danda'ani. Nuti waa hunda dhokannee godhaa turre. Kaasetuma kanaa hoggaa baafnu akkan dhagaamne faana dhoorkan. Yoo nama harkatti harkanis teeppii fa'aa harkaa guuranii caccabsanii kaanis nama tuman. So arra rakkoon san akkasiisan hin jirtu. Ammoo qabxii barbaachisu qofa irratti fokus godhanii san irratti akka sirbanidha amma. Kiliirlii gartee keessattuu waan guddinaa irratti. Sirbaa fi qabsoon yeroo wajji deemti. Yeroon ammaatu maali? Ta teknooloojiiti. Akkamitti guddannaa? Yeroon teenya maali? Akkamitti cunqursaa ofirraa kaafnaadha? Garaagarummaa guddaa hedduutu na jira. Amma yeroo dheeraadhaaf sirbine akka qamaritti yoo na gaafatte. Amma yaadni kiyya atiittillee istiidiyoo tokkollee dhaabee. Istiidiyoo sanis kan hin gadhaabeef qamartu itti sirbeetti waraabaa fi amma booda waan tokko tokkotti baasuun ni mala. Namni waggaa guddachaa deemu namaaf jalatti horata. Sansalannee akka addaan hin cinne.
So amma walleellee fuula dura akka duritti itti yoo deeme yoo jee yeroonis nun kennu humnilleen waa hundinuu akkasi. Garuu ijoollee qaruu ta'e ciccimtuu ol dhuftu tana sababii adda addaatiin dandeettii isaanii tana bahaaffachuu hin dandeenye akkamitti dandeettii isaanii tana uummata biraan geenyaa. Egaa qamariin mooticha waltajjiidhuun waltajjiirraa qamar gaafa sirbu lafa socho'a. Waltajjiiwwan gurguddaarre. Maraatuudha. Gaafa duraa san nama utaalla. Akkamitti immoo jabeeffachaa dhuftee mee warreen dargaggootas ilaalaa jiranii? Ta duraa waan tokko itti amantee yoo goote jaalachuudha. Waan jaalattu sana immoo bifa jaalattuun ibsuun rakkoo natti hin fakkaatu. Ammas isteenyii fiifuu hawwiidha mirqaana. Mirqaana agarsiisuu qabda. Achirra baatee waan isteejan fakkaanne yoo goote walitti hin deemu. Waan walitti deemu deema. Oromoon maal jaaseete? Nan sirbaa fi harman dhoofadhaa walitti hin dhuftu jedha. Nan sirba jettee harmi kiyya kanan jiin jettee way qabdee kana jetta. Hin danda'amu. So hin danda'e. Eegacharra bahuun sirraan oolamin ofumarraa baasu. Qamar guddaa galatoomii yeroo aarsaa nu gootee muuxannoo jireenya keerraa bifa kanaa waan nu qooddee fi maqaa daawwattoota EMN Pilaasiin si galateeffadha. Isinillee galatoomaa amna dheeraa kana deemtanii dhuftanii nu wajji ooltanii hojii keenyaas nu laaltanii akkasitti yeroo bareedduu kana waliin dabarsuuf isinillee galatoomaa. Ayyee ulfaadhu. Egaan daawwattoota EMN Plus daawwachaa jirtan qophii daandii jireenya keenyaatiin egaa guyyaa har'aa artistii kabajamaa fi jaallatamaa artistii gameessa mana Qamar Yesuufitti argamne Qamar ganamaa kaafnee olmaan isaa guyyaa maal fakkaataa keessaayyuu ammoo dhiyeenya kana oomisha qonnaa kanaan wal qabatee hojiiwwan inni hojjechaa jiru maali achiin immoo deebinee waa'ee aartii kanas duuba deddeebinee waa hedduu qoqqorannee egaa daandiin jireenya inni keessa darbe maal fakkaataa kan jedhu bifa kanaan muraasa sin daawwachiisa. Egaan qophii daandii jireenya keenyaa kan guyyaa har'aatiif qabanne asirratti ni goolabna. Qopheessituun qophichaa Firaansi Girmaan ture. Torban qophii gara biroon hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebala. Thank you.